namni kun jaalatamnaan of qaaleessa. Kijib. Ifina la loko kota jalala. Omme jalala namote onleko. Wanta galee gala malee dhiiraaf jettee miidiyaa irratti baatee hin boo'in dubartiin jechuudha. Ashoomaa harka kunii jira jirtu har baay'ee aariin jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akkam baga viidiyoo har'aa wal deebine namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan akkuma dura ammaatti ta'a. Viidiyoon kiyyoo seentu laayikii godha. Yaada keessan komentii kenna wantoota haasa'u keessaa yoon duban godhe jechuudha. Innaa maaltu ta'e yeroo baay'ee shamarran yoo dhiiraan wal loltu nama jaalattu tokko yoo gargar baatu baay'ee tokko miidhamu. Yaa of course kun waan jirudha nas narra ga'ee waan hin beekuuf jechuudha. Innaa mucayyoo wayii TikTok irratti sik jettee bootti beektanii viidiyoo ishee irra isiniif godha isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo ishee deeqqoo laalaa. Ergasii haasaa kootiitiin deebi'a. Namni kun jaalatamnaan of qaaleessa. Kijibduu faradduu nama godha. Garuu akka kiyyaatti dhiifama nama gaafachuun guddina. Muraasa jechuudha. Garuu namni keenya kabajaan beeku maaliif garuu jaalatamuu isaan beeku kabajamuu isaan beeku. Gaafa intama jettee dhiifamsi gochuu diduu gaafatiin dhugaa keessa si baruu diduu dhugaa sin jedhatte akkatti nama dhukkubsu natu beeka. Natu beekaa jechuudha miira isaan argee beekaa natti dhaga'ama. Garuu maali beektani shamarran miidiyaa irratti baatee gaafa uummata duratti akkanatti boottu namoonni miira jaalalaa beekanii namoonni wantoonni akkanaa kun qaqqabee beeku si itti dhagahamuu danda'anii wayyoo jechuu ni danda'an. Nama fakkeenyaaf si wajjin boo'e kaleessa yeroo viidiyoo ilaalu duraan dursa intala kana yeroo ilaalu viidiyoo ishee wajjin boo'e. Garuu ishee qofaaf kan dubbannan shamarran akka jiraniin yeroo nama jaalataniin gargar bahan ni booyu. Yaa keessa keessanitti mana keessa taa'atii booyaa bakka namni siin agarreetti boo'aaf keessa baasa. Xiiqii sanaa fi dhugaa keessa kee jiru namni si baruu didsan booyuuf keessa baate. Garuu miidiyaa irratti baatee bakka namni si argutti tasumayyuu hin booyin. Boo'uun kan kee nama san biratti gatii kan kee moora akka kan duraan caala namni sun si jambar kalaasatiin humaa isaaf humaa miti namni sun jibbe jireenya kee keessaa bahee miti. Hamma immoo yoo bootteyyuu sayin achi jireenya kee keessatti namni suni atiin isa biratti gatii hin qabdu humaayyuu miti ati humaayyuu miti jechuudha nama san biratti. Haga barbaade dhiifama jechaanii oolu. Haga barbaade waan feete jedhi jechaanii oolu. Namni sun takka bakka sin barbaadu jenna hin barbaadu. Dhiironni akkasi sini gala. Kanaafiyyuu atiin dhiira jireenya kee keessatti waan tokko si miidheessa biraa deemi. Maal akka gochuu beekta? Keessa keessatti booyi baafadhu. Isa dhabuu kan kee yookiin immoo dhugaa dhabuu keessatti isaa miti dhugaa dhabdee atiin namni sun dhugaa keessa hin bachuu dide jechuudha. Booyi baafadhu keessa keessatti. Garuu bakka inni si argutti nama inni deemuu isaatti jireenya kee keessa homaa sitti fakkaannitti fakkeessi. Yaa. Fakkeessi bareedii mul'adhu bakka konfidensii kee of ta'ee jiraadhu itti of agarsiisi eenyummaa kan kee saniin alatti dhiira jalatti boottee miidiyaa irratti baatee ebiluun dhiifamnaa gochuutti akkana godhee deeme akkasana godhee jettee moor namni sustitti boonaa deema gaafati garuu eenyummaa keetti agarsiistee dantaa dhabdee haa deemu qilee habuu jettee akkasitti sobaan isa keessa kee jiru keessuma dhiistee isatti of agarsiiste inni otoo hin bulin oliin ofiisaa yoo dhiifama dhufee kasi gaafatu ta'a. Kanaafuu dhiiraaf jettee miidiyaa irratti baatanii hin booyina. Yaa namni jaalatan tokko keessumaafiyyuu nama waliin nyaattee dhugdee beektu tokko waan tokkotti balleessitee gaafa dhiifamsi jechuun bifa karaa jaalalaatiin keessattiyyuu bakka jireenya kee keessatti rifachaa jiraataa oomaga dhiifamnaa gochuu didee akkasii akkana na beeka nan beeka miira kana naaf galachuu anarra gahee beeka waan tokko nama irraa soon ta'e ofuma kiyya warqirra gahee beeka waan ta'e naaf gala miirri kun. Garuu har'a bulee olee naaf gali. Wanni hundiyyuu miira yerooti guys dhugaa sin jedhati. Gaafa yeroo miiraa fi xiiqii sun walitti dabalamee akka tokko si godhee namni kun akkamitti dhiifamnaa gochuu jettee baay'ee waa baay'ee yaalta gochuuf nama kee hin taane kan kee godhachuuf baay'ee xaarta bakka akkanumatti gaara kana dhiibda jechuudha. Garuu bulee olee gaafa miira san keessa baate wanti ati goote hundiyyuu dogongora ta'e sitti mul'ata. Maaliif inni akkana godhe ani jettee hanga gaabbitutti jechuudha. Gabbitutti geessa. Kanaafiyyuu abbaan barbaade qilee haa bu'u. Yaa namatti dhaga'ama. Garuu keessa keetitti booyi malee miidiyaa irratti baatee isa duratti boohu tasumayyuu hin barbaachisu. Inni gosa jaalala kiyya akkana godha. Dhiironni bana garaatti illee dhiironni dubartii jaalalaaf jedhanii boochisu baay'ee jaalatan. Dhiironni
dubartii takka isa jaalattee yoo boote dasisa jedha. Dubartiin takka isaaf yoo miidhamte dasisa jedha. Akka waan bakka jechuun inni addunyaa kanarraa isa malee namni hin jirre wayiitti of ilaaletti bakka boona wayiitti dhaga'amu bakka isa malee namni hin jiru. Yoo dubartii boochis dhugaa isin jedha dubartii boochisuu dhiironni tokko baay'ee jaalatan. Isaaf jettee dubartiin dhibbachuu akka dhibbataa jiraattu baay'ee jaalatan. Gaafa ati garuu yoo jettee dhiistu intalli kun akkanumatti bakka aannan isti jedhee inni ofuma isaatii ofitti deebi'ee gubatee dhiifama si gaafata. Dhugaa isin jedha waan beekuufi naa mana. Innaa kanaafiyyuu miidiyaa irratti baatee isa duratti boohuu tasumayyuu hin qabdu. Maal akka gochuu qabdu beektaatiin dirree tokko deememi haa deemu. Ati yeroo hundayyuu jireenya keetii qofatti ofitti deebi'i yaadi. Amma fakkeenyaaf shamarran takka gaafa dhiiraan gargar baatu of gatan. Amma booda jireenyi hin jiru. Amma booda an bakka naa biraa jaalachuu hin danda'u. Amma booda bakka jireenyi koo dhaabbate. Miira akkasiin nama dhagayama. Ana miira akkasiin na dhagama yeroo hiriyaa kee tokkoon gargar bahu. Garuyyuu kun hundiyyuu dogongora sinin jedhaati. Kun hundiyyuu miira yerooti. Jireenya sin dhaabbanni. Isa malees nama biraa jaalachuu hin dandeecha. Ati ammas widdiidha shi qaaliidha sorry. Ati ammas qaaliidha. Kanaafiyyuu qaalirra of keechee uffattee bareeddee kaayyoo keetitti cimtee of jijjirtee gaafa si argu inni har'a dhiifama si gochuu dide si boochise kana dhufeetu miila kee jala kufee dhiifama si gaafata. Si galaa si miidheera jedhee jechuudha. Garuyyuu ati inni deemeera inni jireenya kee keessa na miidheera. Baqaan booda jireenya hin jiru jettee akkuma amma boottan kana yoo boonne tun bobboottuun har'allee hin barree minaamin siin jedheetuma si dhiisa malee waan tokko garagarii si ilaaluu jechuudha. Ati garuyyuu inni jireenya kee keessaa si gatee dhiifama si gochuu didee waan baay'ee si miidhee bahemi. Akka homaa sitti fakkaannetti inni bahuun jireenya kee keessa inni bahuun akka homaa si miinetti yookiin immoo homaa sirraan hir'isnetti bareeddee kan duraan caaltee mul'achuu qabda yaada shamarran. Malee miidiyaarra baatee eebeluun akka na godhuu didee eebeluun no never ta'uu hin qabu. Dhugaa sin jiraate kan duraan miidhamne boonni maali no amma booda ta'uu hin qabu jechuudha. Innaa please of agarsiisaa. Nama kan kee hin taane kan kee godhachuuf hin xaarin. Gaara tokko dhiibaa waltee sochoostu hin sochoostu. Kana nama kee hin taane yeroo baay'ee dubartiin nama ishee jaalatuuf hedduu hin qabdu. Nuti dubartoonni amma ana yeroo tokko mucaa baay'ee jaaladhu tokko jira. Inni dhiifama naa gochuu didee baay'ee tokko bakka natti xabbare yoo samiirra of godhee baay'ee tokko jechuun eenyummaa nama kana maqaa yaamee hin dha'u amma hiriyaa gaariidha. Hiriyaa abbummaa gaariidha jechuudhaan qiimiilleetti hin qabanni nama qulqulluudha waan fedhayyuu na godhu homaa natti fakkaatu miidhaan isaa natti fakkaatu ture. Garuu yeroo sana waan hin beeku malee namoonni baay'een miidhama koo ilaalanii dhiironni baay'een na dhihaatan turanii akkana dhiisii bakka homaa miti kuni waanuma jireenya namaa keessa jiru naamni naan jedhee na gorsu. Yeroo sana isa malee dhiironni natti mul'atu. Isa malee dhiira natti fakkaatu bakka. Isa malee jireenyi waan jiru natti fakkaatu. Isa malee waanuma bakka kana booda jireenyi kootti bakka jireenyi koo asumatti dhaabbate waan natti fakkaata ture. Gariyyuu yoo taa'ee ilaalu wanti yeroo san ta'e imimmaan koo yeroo san bu'e kadhannaan isa kadhadhe. Amma yoo taa'ee ilaalu serious guys an dhugaa sinin jedhaati dhugaa nin gaabba. Maaliif ani nama akka kan koo kan hin kadhadhuuf? Maaliif ture kana gochuun kiyya? Maaliif hin gatii kan koo ani qaalii dhabarani maaliif hin of buuse gadi? Gadheetiin ofitti gaddaa jechuudha. Kanaaf yoo obboleeyyan koo shamarranii ati qaaliidha dhugaa sin jedhaati. Kan qaalii of gochuu danda'u suma mataa kan keeti. Ati garuu of hiikee ofirra kasiistee nama ofiin tuffachiisin. Abbaan barbaade jireenya kee keessa dhufee yoo bahe kan waaqayyo kan keeti jedhe kan waaqayyo siifuun hin dhibu. Yaa nama jaalattee iddoo qabduuf tokko nama amantu tokko nama bakka guddaatti eegdu tokko yoo asitti si miidhee bahee nama dhukkubsaa naa gala. Garuu jala boohuun qabdu. Eenyummaa kan kee of cimsitee bareeddee kan duraan ishee duraan caaltee gaafa mul'atte isumatu isheen kun bar duraan chiiki tiyya turte munaamin jedhee hidhii of nyaata malee si'ee miti sii gala. Kanaafiyyuu kabraa nama biraa jaalachuu hin danda'u yaada jedhu sammuu keessan keessa haqaa. Hin jaalatta hin dandeessa. Yeroo sanaaf sitti dhaga'amu malee. Yeroo sanaaf sitti dhaga'amu waan nama booda bakka dhiiran amanuu dhiirri hundi akkas innoo namni tokko jireenya kee keessa si miidhee yoo bahe hundi akkasii miti. Kan dubartiif kabajaa qabutu jira. Kan dubartii akka obboleetti akka harmee isaatti ilaalu jira. Kan dubartii akka itti kunuunsutu jira. Waan ta'eef hundi tokko miti. Sinii galaa. Kanaafiyyuu maal gochuuf sinirra jira? Yeroo dhiirri tokko jireenya keessan seenee bahe yaadeemu. Ati garuu of agarsiisi eenyummaa kee eenyu akka taate
jabaadhu hojii keetitti kaayyoo keetitti cimi bareedii jabaadhu mul'adhu gaafsan inniyyuu ofiisaa dhufee dhiifama si gaafata jala bobboochee cabxee kuftee yoo si arge inni akkasumatti dhufee si biraa darbaachu akkuma gaafa kaan si biraa deeme gaafata jijjiiramtee si arge garuyyuu ofiisaa dhufee dhiifama na gaafata na amana dhugaa sinisa waan ofii argeef si galee kabra yeroo dhiirri tokko sin biraa deemu dhiira hundan baqatina nama waliin haasa'uuf yaalii godhaa nama si haasofsiisu hunda isaa waliin haasa'e rakkoon qabu kan kee waaqayyo jedhe hin dhufa kan waaqayyo jedhe ufuma isaatiin yeroo masaa milkaaha dhiira akkasaan dhiira anama fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha yeroo masamuuna riyaakee kenne dhiira haayinaan jedhu bilookii qax dhiira haayinaan jedhu bilookii baqaan akkanuma na jibbisa dhiiruma waan jedhamu itti na aarsa haayinaan jennaan maal abbaa kee barbaadde bilookii qax akkas godhu ture dhiiroti dhiyaadhee haasofsiisu miti nama ufuma isaa haayinaan jedhe kun immoo dhufee sabbaasaa dhufe jedhee bilookii keessa galte ture amma dhiyoo kana nama ta'e bilookii keessa baasu bilookii keessa nama kuma meeqatu jira sila qoy kun immoo maal la godhee bilookiin godhan jedhe sila qoy kun immoo maal la godhee bilookiin godhan jedhe kun immoo maal la godhee bilookii lakkaa edaan yeroo sana yeroo miira keessa jiru sanan dhiira kana bilookii keessa naqee dhugaa rabbii jechuudha namantan kanaafiyyuu yaada akkas fokkataa ani isa malee jiraachuu hin danda'u isa malee akkasii galamanii wantoota akkas fokkataa kan dhiisaa isa malee jiraachuu hin dandeessa isa malee lafa biraa jiraachuu hin dandeessa isa malee hin jiraatta miira yeroo sana mootu obsiitiin liqimsiitii ofuma kee keessa keetitti booyitii isa fuulduratti osoo hin taane hin darba hunduu yeroo qaba. Kanaafiyyuu abbileeyyan kee shamarranii filiisaa shamarran miidhamtu arguun barbaadu sinii galee sababa kanaafi naganaaf ta'a gorsa biraatii walitti deebida yoo si tole viidiyoon kee laayikii tuqaa. Ayyi sin jala.